an mata enyu ko woni ka baddo nyuno yote chudu ti tanto malen sigi jale kilikisa abaya mo ngala gulbati dan eno firada do kala abaya on ka bajaran ga gisa chu amma ga ina sidi beta muchale do ngada no fiko ti me kan gargare na beta gargare dise beta mu chamal ko se do de man beta badde beta munira ga baddo malam ma ko ti anle ka amadin an video china ka kamne jette gar ko ne ge baluti ma video china ka kamne rugada angaru durana garo ti ma de garo amadin garo ni mo ne sababi gubatan an majede famous jimma undi siba katenan master amadin man chori banade sigale unti manade man chodan ko bilu rana do ko de durana garo ma da to umata garo te na bada bada to samaran ne chu gawara kadde semartune achi de no bada to chu kimena garo te ga to re na je ke yaran to re duai ke sati jole garo te ga ne chu mana fata ka san ga jene sia to garu ga man chori re maddu gari ba sani bakke tine ka tuje maran sedar buje maran ne chu ka ko asiti mari gende ke nyamete na jarani kunimo utara ko dumiti utara mu kutamiti sedum jil boduftu gannu ba jede baran ma kisi tan dum ma do fe dodo jedani bal na daje dani ilo jedani gatra ni gandu ma ko dum maran jumu mo kisi tu kunimo ilmana umura igama bijur mati ayo da gandi jimma tokko jimma baje far tokko ayo da tuma garumo gatra sarbo nada bilu dedo dobi bel mal tu kuta kan dah kodu de video kan rat namille kadle bat kodu mari bar angaro osman ari temal ngore sabo mujari kadle do kusasi famous ngunda maser ma bana rakse sabo mali na se maser muno guda kan tawal ne rakse janga ta uturan ne video satta berita yakti mangudi udi kili kisa chula anna masura ko muti sigale namalle batille so so mumiten maser wonta kana ro gurta wonta kana ra debi untuk kau juta tahun untuk kau dibinjil. Dengan dia mama sering bayar tu bagian nama mama sering kurban na. Maskira garo beri drama ko macam tu apa punya tu, mana di badan tu re. Mali punya tu serukung kamu. Muncul tu kusuta mai dekat bola ni lele. Jual dekat sabidina sudah dekat awam tu. Bijil anak mida dekat mana pun. Sekali. Interview dekat anak pakainya ni. Sukina mah bisik itu. Mereka nak drama ko mana bagi drama ni besar. Drama ni besar. Akhirnya mereka kamu maskira mu. Jisa Rabbi beragata masih kali, Jisa Rabbi beragata masih sekian berbaca. Malin mana akrati wanti, bela akrati, wait nanti. Karena mau masjid Rahman lagi apa tu, ini sudah yuk kafarat. Gua marbi itu, sama masjid Rabbi Rahman lagi kafarat. Kafarat itu, aku mesti mati kunci. Yang Rabbi tiga hari, hal lagi kan. Lama fahamu, an wahai jirinya kesati, bisa lukus sekan, jadi algara juga. Nami famous jimma kesah. Kusatera jadi lagi gawat aja lah hinjau. Mubarik musamma kau munirana tim te video rabina jennan. Am video anafi orang buhi karu. Gergasnya saja mari. Gergasnya mari nan beri batu kudrama di batu konggal kali wan nanti tu overcut be nofi koti. An lakukan itu saja. Acik hemu malte mubarikin dingkata wang kesel bane wala lolle Ramadan ni kesel mubarik. Ramadan deh mana kena firman jadi. Mana kira fat dewan ni nyatu kamu buket terkata tu. Ujung kamu. Orang kaji renya kau uji kalau lagi model orang kanggo serai ni, uji ni kalau lagi. Bayi itu kurang ketat tu dewa itu kuni bawa tu. Saya kira si are ati nufte usam dah cuma. Ya ustadan aman negatif mati. Wallahi orang ni kau kuna cakap di usam dah aman negatif mati. Mana lagi? Rukutu aman lagi. Rukutu aman lagi mana ada isam. Wallahi rukutu aman lagi mana ada betul ni. Ya ustadan lepas surti pun ni jalan betul ni. Yang ketiga masuk ke sini, bagi sini uji ni je. Kan jual hawa sa jual stiker orang lama lagi kalau cincin kabel sini kan. Irukana gudinya ni rumah. Karena malim ni saya kedua ni ada besar ni. Dia aku tu tak tahu tu gudinya aku tak tahu. Ustaz mak kesem malim jadi nak itu nulis tiga kan. Siapa gawat aja deh. Siapa gawat dia ni kan itu menggawat. Hal lagi di sini saya ada. Ya Ustaz ni. Malaysia bawa tu ni aja ni kesirul kau ni. Si cinggan apa tu apa desir bahan jadi. Malakar kan. Wallahi. Amara mati. Gatume mati. Fata bawa dia Yunus bahan jadi. Isi serba itu nu segi itu nu jinak. Tani serba ulan itu nu. Malaysia bosor dan. Lagi kita teknologi cina orang itu masih masuk dalam jadi nikil kita nanti melan. Jangan ya Ahmad Rabbi siapa saja tu. Akan kena kita kan. Ciri kita senang dulu ambil kan jadi evidence letak boleh sinirad bercuran dan jadi nikil kita senang masih itu mudah. Jangan kan nak busan ini ada boleh susah sangat dia sinirad bercuran Malaysia. Gawa kan? Macam aku tu boleh buat ujian tu semua sama nama siswa ya. Nah aktifat kalau le kiar basir gawan lagi kiar basir mau gawa kiar basir. Wallahi kan tu kuna bisa bagi kiar basir. Julen kinya kan isir bani nacipti. Ukuturat na nani kiya jaban. Julen na macam. Ukuturat na nani julen kan yoga ni julen sikul ukutan makan maka. Utimo ani mo julen sikul ni kada utina kamani ka makan ada kada utina kamani. Tukko.
rabbi jecha walitti bolomne ijoollee kana dhiqoo rukutanii miidhan jedheetan dhaqee kiyya dabale kiyya firkutuu afeetti naannaa jirani kiyya sirbinaa taphatinaa ambaasii Itoophiyaa illee keessa jira rakkoo guddaatti si nagaa isaan jedhani ijoolleen dhugate jira sakkaraa miidhala maammeen addaa fa'i asii mucaan tokko gocha kiyya dabale olusaalee ilkaan kana keessananiiti ilaa ilkaan tokko rakkataa ila kunu rakkatamti kana rakkataa si saawudha gaafa kana asii qabee nama lama dhee kiyyaa jabal mataa akka jedhee fi qabeetaan si boskiidha miti miti kiyyaa wajjin baldeedha kana asii alam boskee jedhu asumaan uummanni jechuudha kan asii na rukutu kan wallaale nama torba maaliin na rukutan nama torba maaliin akka caaluun isaa rukutan wallaale akkuma xalaataatti na rukutan ijoolleen biyyi goote jechuudha gaafa kana ijoolleen jarrasi kun natti kolfan hundi jira jechuudha natti kolfan arabni koo kuna chaalaali kan natti kolfa jira anoo dhiisee annamimmaa kabajaadhaan inni naqe attamitti oromoo ta'anii kan natti kolfan jedhee aarii miidha keessa galee raamadaaniin yaa raamadaan har'a sagii keessatti na rukutamee jira argaa turte illee ilaala jaallaa jibba ijoolleen rukutamoo ijoollee biyya gooteeti ammas immoo gandummaa wal kunne walitti yaane rukutuun kudha ibiidha biyya ormaa jirra ganda keessa biyya silaa inni biyya keessaa inni as keessatti illee walitti araaramnaan inni biyya keessaa illee naraama yoommoo asitti nagaan taane biyya keessatti nageenya jiruu jedhan dubbadhee isi wal qabe ambaasii Itoophiyaa kasa sireenaa kasa sina jedhan kasa sireetii kisitti banii si gargaaraa si bira dhaabbanna maallaqaan jiran ilkaan kee kanaa kasa seene utuun kasa see kaba sana namni kasa seese kiyyaan jabale sun hundi jira yuudha atta naman ragaan illee jira anaaf immoo faayidaa qaba faayidaa naa qaba anillee maal satti si geesse maalti boota sana illee dhaabe jedheen gaafatamu anillee Itoophiyaan bu'aa jiru gaafa Itoophiyaa waan surree dhaabbata dhuun qabu sigalee waan surree Itoophiyaa dhaabbata dhuun qabu balaa maaliif namatti waamaa ofii kootiif illee balaa keessa bu'aa jedhan akka keessaa fudhee ammiskiina jedhaniisi narra kadde kiyyaan jabal maal jedhe dhufe hojii ana si galcha waan itti nyaattu si yookiin waraqaa keetti si basirreessaa nama kuma tokko latti wadaa seeni karaa kan kombaan amaddiinee si jirta anaan jedhu hayyeenan dhiisatanii utuun obsee taa'u Samira Gaarona fuudhee galee Samira Gaarona fuudhee galee dingataa baan keessa ce'ee isaa kisee nu horofse jennaan isaa laayifira jiru laayifirratti fudhanii ijoolleen dhufanii dhukutanii hamma kunoo mana yaageesse namee jira jechuudha Samira Gaarona eessa jirta eegaan Samira Gaarona kun immoo isa dingataa karaa fuudhee bakkeedha jechuudha wala sinaa walti kefatina mucaan kun miskiin galaa keessaa waan qabu garuu dingataa baan keessa darbee isaan kun Ameerikaa jira garuu immoo isa Oromoon biyya kana keessatti wal qabsiisuun wallaahi yaa biyya wallaahi namatti hin tolu baay'ee tokko wallaahi namatti hin tolu Oromoo ta'e jechuudha yeroon gora ilma namaa yookiin gorsaatti maachuudha malee namatti ergee rukuchisuun hin danda'amu wallaahi namatti ergee rukuchisee danda'u ofii isaatii Ameerikaa jira godin ijaasaa dhaqee qabee amma wal qotanii mana biyya kana keessaa faramtee baatee naan buloo qabtee naan biyya hundoota biyya Suudi Arabiyaadhaan buloo qabtaa Baarayiniin buloo qabtaa biyya fedhe deemuu dandeessu Omaanii malee jechuudha kana keessatti immoo rakkoo cimaa nama ragaa kanaafu warreen inni wal qabsiiftan warreen dingata Oromoo taatanii kaatanii walitti mo'atan rabbii keessa fala isinillee billee milkaa'u abbicha tanaaf illee milkaa'u jechuudha rakkoo cimaa argatan rakkoo keessatti laayifiin kolfaa taphachuudhaan dhufani maraataan fayyaan illee hafee kana jira eenyuun kolfaa taphaatu miidiyaa kana garuu immoo inni wal qabsiisan kuni wallaahi haalaatiin rakkoo ila biyya keenya keessatti ergee baddaa jiru isa akkeessaa isa ka biyya keessa keenyaatti gasee qabsaa'ee shanee ta'e baddaa ta'e Oromoo galee dhaaru Oromoo keenya fakkeenyaa matummaan koo yoo uummanni kun natti roolite natti hir'iseedhe uummata kana lafarraan dhagageedhe kana waan wal miidhiidhaa jettee baddaa ta'e gaafa seen kana walitti guutamu gaafa kanoo Oromoo wal fichiisaadha alagaan biyya ta'e akka fuudhaadha alagaan nutti kolfaadha kun immoo barbaachisaa miti uummata Oromoodhaan eegamu dhugaadhuma rabbisitti uummata Oromoodhaan hin eegamu gandaa wal qooduun hin barbaachisu hundumaa namaa wal kabajanii wal biree wajjin jiraachuun barbaachisaadha dhugaadhuma rabbisitti kun dhugaa jirtu bishaan itti dhugaa giddiidhaan yoo bishaan itti dhugdee isinii kana. Saddeera dubbadhu. Dursuudhaan waan gargaarte seenee ani viidiyoo sagalee ta'uu keetti sin argine isa dubbachuu kootiif dhiifaman si gaafadha. Miknaatum aariin jiraan ani laammana wallaahi aarii cimaa keessan jiru. Barkit namni nafsi isaa yaani sa'aatii baatu eessatti akka baatu hin beekamu. Mucaan kun immoo erga miidiyaarra dhufee hadaraana gargaaraa jedhee feemasoota meeqa bira dhaqee maqaa waqaallee waamnee namni ni dhaga'u dhibe beektaa. Hadha yeroo immoo manni banatame waa'ee isaa irraa dubbatamu sheemiidha. Mucaan biyaas aara galfatee haa jiraatu. Naannoo kanas yaani du'eera waan ta'eef amma akkuma Muniiraan sila dubbataa turte haati dhukkubsataa jirti jedhame miti yoo danda'ani
waan gaddummaadha jedhamu kana of keessaa fuudhanii of keessaa baasanii namummaa qofa ilaalanii haadha kana gargaaranii akkamsiisan sila yaani yoo gargaarre sotuu gizeedhuma kadhataman sana gargaarames dhiises qaniinsaa qaniidha wanti irra dabarsu hin jiru duuti du'a isaaf guyyattiin kun inuma guyyattii kana irra namni dabarsu hin jiru eenyu si deebise hangee mirgachuudha oonu si deebise amma haadha biraa dhaabbatan wallahi laa iftu gabarsuma waatu kana wallahi aramni koo kuna sharaadin laa gabarsuma an matummaan kootu maatiin kootu maatii gabareedhaan nani maatii gabareedhaa tokkoffaa immoo maatiin kan baay'ee tokko qatara waa tokko qabannu anatti immoo jireenya tume haala jireenyaa godhee bitar sirriitti rakkataa ilaaluu miti injiwan kun dandeenya ilaalu garuu isaan gaafa sana manaa jette mucaan kun rakkataadha viidiyoo isaatti ni argaa baay'ee tokko dhibamaan ammaa gadi buuftee naan jette jennaan usaamlaa keessa na barreessu usaamlaatti mate gadi buuse maali jiru isaan keessa rakkoo keessa jira ofii kootii fuudhee lagarraa ba'ee mana namaa keessa jira ofii kootii hawaa keessa jira awwaala viidiyoo biraa dhaabsanii kaanii namarraa dhaamsanoo akkam akkanatti mutee deemuu ilaalu leegee gargaarsa keessatti immoo mubaarak noo na bira jira wallahi armni koo kuna sharaadi birrii dhibbata galchee jedhamu mubaarakatti minna galchee fi bira dhaabbatee sapportuudha sababiin immoo an arabsuu agartuma sababii an maastariin arabsanii keessee feemasoota jimmaa keessaa hunda simustu gochuu sababii mucaan waan an sababiin machuutti jira dheenyu sababa kanama maaliif ijoolleen kun akka dandootti hundumaafuu akka jimmaatti tokko maaliif gandaa waamama jimmaan keessa taa'ame kaame maaliif kutaa nama waamuu dhaqi anamma fakkeenyaaf manchuudha maaliif ana gaaroo himadhe jaalalaan tokkummaadhaan kan dhufe biyya keenya biyya tokko walii obboleeyyanii nuti jimmaan tokkummaa keenya biyya barbaadatu gaafadhe ta'u mirgan qabaan ta'uutiin amma namaa jedhani amaddiin irraa amaddiin manchuutti jiradhu gaarooraa baasee jedhanii kan dumbaafanii na jibbaa turan miti koo la anama barreeffama kan komuniraa kana biraa maqaa abbaa kootiitiin maqaadha kooti malee waajjira hin jiru. Ati Ahmadiin namaan iftuuni namaaniin an namaan amma isin manchoo gomma saqqaa keessa wal baaftanii iyyuu qoodiidhaan wal qooduu jammartanitu subhaanallah wallahi mata kenyaan gana dallasu rabbi wallahi mata kenyaan balaan dhaabbiin qabne sichi mana nu seetti la innu mee saayibota warra kitaabaaf quraanaan guddatan nama meeggan dummaan himiidhaan qoodiidhaan wal qoodi argitanii beektanii